Gaafii keessan hordoftoota kiyya gaafiin isin hundi keessan na gaafattan isiniif deebisuuf qophiidha. Gaafiin teessan akkana jetti gaafiin imoo kiyya beeksisaan na rakkisaa akkasuma sagalee kiyya akkasuma suuraa kiyya akka namni heeyyama kennan ala nama biraatiif dabarsee sheerin goonee barbaannaa jedha. Gaafiin keessan isiniif deebisuuf qophiidha. Jalqabarra hanga ammaa na faana turaa isiniin jedha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaallatamtoota daawwattoota hordoftoota YouTube channel kee jalatti argamtan welcome ashamaa harka kun hundi keessanuu alaaf biyya keessaatti akka guddaa amantii kutaa ganda osoo hin jenne baga jiraattanii faamilii kiyya warroon jalqaba kan banaa hordoftan hedduun akka galatoomaa warri haroota tannillee nooraa baga nagaan dhuftanii isiniin jedha. Himaatii YouTube channel kana ta'a barnoota beekurraa isin barsiisuuf qophiidha. Gaafii keessan isinirraa ture malee isiniif deebisa. Kanaafuu dhiifama isinirraa ture jira. Gaafiin keessan qaatana gaafatamee har'a gizee argadhee jennaan viidiyoo san isiniif waraabee jedhee isiniif dhufee jechuudha. Gamanumaan gara imoo dabarraa akkuma asirraa argitan kana imoo keessa seennaa tokkoffarratti waan ani isinitti agarsiisu profaayilii keenyarra tuyna. Akkuma asirraa argitan kana profaayilii keenya gubbaa tuyna. Namoota suuraa sagalee keenya security in the feraa beektaa jettu sanarra tuyna. Namoota suuraa keenya fi sagalee keenya namaaf sheer godhuu dabarsee namoota akka heeyyama kennan alatti ammaan booda namni tokko sheer gochuu hin danda'u. Egaa security in the feraa beektirra tuyne demmoo akkanatti ol harkifna. Voice message tajaajila tanarra tuyna. Akkuma asirraa argitan kana ol harkistanii voice message tajaajila tanarra tuyna. Egas akkuma asirraa argitan kana kun sagaleedha. Nobody jirra jetturra kaayadhe awwala isin biratti akkanatti inni kun banaa ta'ee jiru asirra faa jira. Akkanatti asirra yoo jiraate abbaan barbaade fuudheetiniin sagalee keessanii fi suuraa keessan imoo keessaa abbaa barbaade sheer gochuu danda'a. Asirra yoo kaattan immoo abbaan barbaade sheer gochuu hin danda'u. Sagalee keessanii fi suuraa keessanillee akkanatti sirreeffadha isiniin jedha. Gaafii keessa waan isin hin galle gaafachuu dandeettanii. Okay, amma immoo kan beeksisaatitti dabarra. Ammallee namni abbammaan arge gizee akkuma arge bilbilee azaa isiniin godhu jechuudha. Nobody ka jedhu kanarra kaayadha. Sagalee keessanii fi suuraa keessan akka namni sheer isin jalaa hin goone akkasuma profaayilii keessan gubbarrallee wanna jiru waan isin viidiyoo imoo irra gadhiiftanillee namni tokko sheer gochuu hin danda'u heeyyama keessan ala yoo isin asii heeyyama bakka kana everyone tanarra yoo gootan abbaan barbaade sagalee keessan suuraa keessan profaayilii keessanirra waan barbaade sheer gochuu danda'a nama. Amma garuu nobody tajettu tanarra yoo keettan namni tokko sagalee keessan suuraa keessan fuudhee sheer gochuu hin danda'u. Nobody jettu tanarra kaayadha. Yoo lakkii abbaan barbaade sheer haa godhatu abbaan barbaade sagalee kiyya namaaf sheer godhu suuraa kiyya sheer haa godhu jettan immoo everyone jettu tanarra keettanii jechuudha. Ani asirra kaaya amma asirra kaayadha horri akka sagaleen kiyya sheer hin godhamne akka viidiyoon kiyya sheer hin godhamne akka jettan asirra kaayadha. Eegasii amma duubatti deebina. Amma duubatti deebine akkaataa beeksisa nu rakkisu ofirraa cufnu asirra iddoo siiting jettu tana tuyna. Siiting jettu tana tuyna. Akkuma asirratti argitan kana iddoo kana tuyna. Amma akkuma asirraa argitan kana iddoo kana ofirraa cufnaa jechuudha. Iddoo kana ofirraa cufnaa beeksisni nu rakkisaa jechuudha. Beeksisni baay'ee tokko nu rakkisaa. Ofirraa cufna kana of goona. Akkuma asirraa argitan kana kan gubbaa kana ni cufama. Isa kana banna. Haala kanaan beeksisa ofirraa cufachuu dandeettanii beeksisa gizee maraa yeroo isin namaaf bilbiltan beeksisni bilbilarra seene azaa isin godha jechuudha. Haala kana ofirraa cufuu dandeettanii isa lamaan kana isa kana of gootanii isa jala kana of gootanii kana sadiin cufaa gootanii jechuudha. Haala kanaan beeksisa ofirraa cufuu dandeettanii beeksisa yeroo maraa isin rakkisu. Gaafiin keessan isiniif deebi'ee jedheetanii yaada hordoftoota kiyya. Akkasitti fayyadamaa isin jedha faamilii kiyya. Gaafii barbaadan ammallee gaafachuu dandeettanii gaafii barbaadan akkasuma namoonni tokko tokko maan naan jettaniyyuu kan gaafii biraa na gaafatanillee ni jirtanii. Gaafiin biraa keessan isiniif deebisa. Gaafii hedduu na gaafatanii jechuudha. Akkamitti imoo keenyarratti akkamitti nashiidaa galfannaa warri jettanii na gaafataniif jechuudha.
nashiidaa irratti galfachuu yoo barbaadan imoo keessan irratti nashiidaa viidiyoo isallee isiniif dalaga. Amma isinitti dheeressuun barbaanne namoota gaafii keessan amma bakka tokkotti viidiyoo hedduu yoo hidhe isinitti dheerata jedheetiniin nashiidallee akkaataa irratti galfattan isinitti agarsiisa. Waan barbaadan irra galfachuu dandeettanii jechuudha. Nashiidaa sagaleen imoo ni jira. Sagaleen imoo ni jira. Akkasumas sagaleen imollee ni jira. Sagaleen quraanallee waan barbaadan irratti galfachuu dandeettanii isallee isiniif deebisaa isiniin jedha faamilii kiyya. Har'aa fi barnoota kana lamaan irratti yoo isinii dhaabe hin ga'u yeroo biraa immoo kan nashiidaa isinitti argisiisaa jechuudha. Kan nashiidaa itti fayyadamtanii imoo keessan irratti nashiidaa galfattanii yeroo namni isinii bilbilu imoon keessan nashiidaa qabaa jechuudha akkasi. Kanaafuu gaafiin keessan kana fakkaataa faamilii kiyya waa'ee gaafii imootirraa na gaafattanii gaafii keessan isinii deebee jedheetanii yaada. Waan biraa ammallee waan beeku isinii deebisuu qophiidha. Akkasuma namoonni aappii kamtuu waan barbaanne bakka hedduu daawulood nu godhaa. Ijoollee haaraa gaafattan asiin dura viidiyoo kana barsiisee jira. Viidiyoo kiyya jala gaddeemtanii ilaaluu dandeettanii. Garuu ammallee ijoollee haaraa dhufteefiin irra deebi'a. Aappii Sinaap Tuub jettu tana. Aappii tana Google Chrome keessa malee Play Store keessa aappii baay'eetu jira. Aappiin baay'een sun wal fakkaataa gadi namaan buusu. Aappii isa kana Google Chrome keessa Sinaap Tuub osoo hin dogoggorre qubee jechuudha. Akkuma amma kun barreeffama asirra jiru kana Sinaap Tuub jedhaatii barreessa Google keessa daawulood godhadhaatii viidiyoo bakka barbaadanii Feesbuukii, TikTok, YouTube irraa bakka barbaadanii isiniin daawulood gootii aappiin tuni isii gadi buufadhaa isiniin jedha. Gaafiin kiyya kan har'aa warra na gaafattan gaafiin kana fakkaataa. Akkasuma aappiin tunillee sagalee keessan isiniif bareechuuf toltii asiin dura isinii gadhiisee jira. Aappii tanallee sagalee keessan sagalee nama guddaa ammallee irra deebi'ee isinii agarsiisa. Aappiin tuni sagalee keessan sagalee nama guddaa fakkeessiti. Sagalee hedduu qabdi jechuudha aappiin tuni. Amma asuma irratti argitanii sagalee nama guddaa fakkaataa. Sagalee ijoollee sagalee babbareeda baay'eetu jira jechuudha. Mee nama nashiidama kana irratti haa dha'u. Sagalee dura jijjiira. Sagalee hedduu qabdi jechuudha. Sagaleen hedduutu jira. Sagaleen adurree. Sagalee hedduu qaba jechuudha. Sagalee hedduu nama hawwatu qaba. Aappii kanallee yoo isinitti tole gadi buufattanii sagalee keessan sagalee nama biraatti jijjiirtanii irraa haasa'uu dandeettanii jechuudha. Sagalee hedduutu jira. Akka barbaadan irra jijjiirtanii haasa'uu dandeettanii. Kanaaf aappii kanallee yoo isinitti tole gadi buufadhaa. Aappii kanallee maqaan isiillee akkuma asirra jiru kana barreessanii daawulood godhachuu dandeettanii. Isii Play Store keessa argattanii gaafiin keessan kana fakkaataa. Waan biraallee gaafadhaa. Waan beekurraa isin deebisuu qophiidha. Akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyya gaafiin keessan kanarraa kana fakkaata. Kanarra viidiyoo isinitti dheeressuun barbaadu osoo dheeressu jedhu daqiiqaa 9 ga'ee jira. Akkasuma gaafii birallee warroonni gaafattanillee ni jirtanii. Gaafii isinii tartiiban deebi'a jechuudha. Amma kanarra isinitti hin dheeressu. Amma gaafii nama hundaatu yoo bakka tokko liqqabe viidiyoon daqiiqaa 20 hin ga'u jechuudha. Kanaaf ammaa fi asumarra dhaabnaa barnoota biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii. Gaafii keessan gaafii na gaafatame komentii jalatti gaafii keessan isiniif deebisuu fi gaafiin keessan suuraa bilbila keessan jalaa bade akkamitti deeffannaa. Akkasumas viidiyoo bilbila keessan jalaa bade akkamitti deeffannaadha. Gaafii keessan isin deebisuu viidiyoo gabaabduu isin waraaba. Isa kanarra seenaa jechuun bilbila keenya keessa ni jira. Aappiin kun jechuudha. Bilbilummaan ni qaba jechuudha. Daawulood godhachuu osoo hin taane bilbilli of keessaa ni qaba. Bilbilli kamiyyuu hin dhabne jechuudha. Gaalarii fakkaataa jechuudha. Wanni isinii galuu qabu kuni gaalarii miti. Gaalariin addatti jira. Kan gaalarii isa kana jechuudha. Bilbilli
nama kamiyyuu iddoo gaalarii gosoota garaagaraa qaba jechuudha. Gaalariin kun isa kana algaalarii ka jedhuun isa kana jechuudha. Inni kun immoo kan biraati jechuudha. Akkaataa googiliiti jechuudha inni kun. Akkasumatti isma kanarra gattuudhaan suuraadhaan an asiin dura dileet godhee jira jechuudha. Viidiyoodhaan an asiin dura dileet godhe suuraadhaan an asiin dura keessa dileet godhe ni jira jechuudha aappii kana keessa. Yoo isin of biraa dileet gootanillee aappii kana keessa hin badu jechuudha. Yoo isin as keessa seentanii balleessitan malee. Amma gamanumaan gara viidiyootti dabarraa. Kun akkuma asirratti argitan kana viidiyoodhaan isa kanniin balleessee jira jechuudha. Viidiyoo isa kanniin kana balleessee jira. Kunoo inni asuma keessa jira jechuudha. Asuma keessa jira. Ani garuu karaa gaalariitiin bilbila kiyyarraa balleessee jira viidiyoodhaan kanniin kana. Inni immoo ni jira jechuudha haga fedhallee yoo ture. Kanaafi viidiyoon bilbila keessa isin jalaa bade kamuyyuu haala kanaan argachuu dandeettanii akkasuma suuraa bilbila keessa isin jalaa badellee akkasumatti argachuu dandeettanii jechuudha. Kana fakkaata haalli suuraa bilbila keessa isin jalaa bade gaafii keessan kanan gaafattanii jechuudha. Gaafii birallee ni jira sanillee addumatti isinii deebisa. Gaafii garagaraa namoota garagaraattu gaafii isaanii garagaraa gaafatanii sanillee isinii deebisa. Obsaan na eeggadhaa. Viidiyoodhaan kun akkuma argitan yoo isin ji'a dura ji'a lama dura ji'a sadii jira waggaa dura bilbila keessaa akka tasaa dileet gootan yookaan dileet isin jalaa ta'e aappii isa kana keessaa argattu jechuudha. Aappii duuba deebinee ilaalla. Aappiin isa kana jechuudha. Kanarra tuqxanii keessa yoo seentan viidiyoon isin waggaa dura dileet gootan ni jira jechuudha. Akka tasaa isin jalaa dileet ta'e yookaan bilbilli guutee dileet ofirraa godhe akkasitti argachuu dandeettanii yookaan namni isin ergee isin jalaa bade as keessa argachuu dandeettanii aappii kana keessaa jechuudha. Aappiin kun yoo turee jedhe akkuma TikTok fi akkuma aappota garagaraa ji'a ji'aanii update daawunlood na godhaa jedha. Daawunlood godhaa. Daawunlood yoo gootan suuraadhaan keessan kan duraanii viidiyoodhaan keessan kan duraanii argachuu dandeettanii akkasi keessa argachuu dandeettanii gaafiin keessan isiniif deebi'ee jedhee yaada waan isiniin galle yoo jiraate gaafadhaa waan beekurraa waan danda'urraa isiniif deebisuuf qophiidha isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Deebii isiniif deebisi jedheetiin yaada. Kan birallee viidiyoo isiniif dalagaa akkanumatti viidiyoo gaafii keessan